bohaarsituun kee afaan Amaaraan beektu ollaati namni du'e. Ollaadhaan namni du'e maali gaa du'a tafaaree eebba tafaaree aadaadhaan immoo akka Oromootti yaaddofnaa maal jedhee naqee eebbisaa itti obboleessa isii tokkotu mana keessa jira. Aliyyi immoo maal jedhanii laata gurmeessaa caalaa mucaa tokko ture. Ijoolli kun tokko Aminaa jedhamti. Isiin immoo bohaarsituu jedhamti. Balbala mana kireeffataniitii achi jiraatu. Manni jari keessa kireeffatanii warri Eertiraamonotaa yookaan Tigireedha. Afaan Amaaraa malee afaan biraan beekan. Bohaarsituun maal jettee mucaa durbaa geessu jalaa duute jara jalaa. Maal jettee haa eebbistu ture. Afaan Amaaraa. Mucaan mana kanaa duute Amaara maal jedhanii eebbisanii jetteen. Innani egzaariyaa ጽናቸው jette. Jennaan Amina meegaa egzaariyaa ጽናቸው tana qaceelloon naa qabadhu jette. Egzaariyaa ጽናቸው jechaa yeroo jarri dhaqanii bakka duun kanaa gaanu egzaariyaa ጽናቸውን jalaa bade. Garagaltee Amina wanni tireefuu sun maali jettee gaafatte wanni gurbaan nu hime sun oggii Amaaraa eebbisan akkana jedhan nuun je'e mee wanni sun maali jennaan anis irraanfadhe haa. Hayyee as geenyee deebii namu maaliif deebitan nuun jedha Amaarri. Maal wayyaa inaan wala galloodhaniiti ol galanii ta'anii bohaarsituun hin dhageessi jirti amma Noorwee jirti. Maal wayyaa jedhan innaanii gaa waan Amaarri jedhu dhaggeeffanneeti waan Amaarri jedhu jennaan Amaarri ol galee waa wayii asaasee jedha. Hinuma eegdi bohaarsituun afaan Amaaraa isa sana itti yaadachuuf hinuma eegdi kunis eebbiseetuma ba'a. Yaa Rabbi gooftaa koo eegdi dadhabdeeti. Kadhataan tokko dhufee kadhataanii cidhaa fi taaziyaa addan beeku. Boo'ichaa fi cidhaa addan beeku ol galee እግዚአብሔር ይስጣችሁ እንኳን አደረሳችሁ ዋና kana jedhee hedduun sun ayyaana ta'e sin beeku. Bohaarsituun kee kana duraanuu nan beekaminaan እንኳን ደረሳችሁ jettee qaba. Mana du'aatti. Mana du'aatti. Innaan jarri wal qiqqimmiidanii barna bira dhuftee barachumaan raayyaa Amaarinatti ka'e innaan dhufee naan jetti maal? Maali egzaare እንኳን አደረሳችሁ ማይኒ jettee na gaafate. Baga Rabbittiin isiniin ga'e jennaan Allah maal? Du'a dhaqeetan du'a ga'ii namaa dhaqeetan እንኳን አደረሳችሁ jedhee dhufee maannaa wayyeessatti hin deebi'aa jette. Si galeeraa dubbiin finfinnee warra garii akkanatti simachuu diddeen siin jedha.